Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Ajjeechaa naannootti raawwateen booda hiriirri mormii bakkeewwan hedduutti adeemsifamaa jira. Dhibbanaa leellaan maqaa faannoo jedhuun hawaasa Oromoo Shawaa Lixaa naannoo irra ga'e uummata dheekkamsiisuun fincilatti galcheera. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti baatiin sadaasaa oolmaa addaa akka qabu, baatiitti roorroo fi roorri isaatti xumura gochuuf ilmaan Oromoo bakka maraa itti fincilan ta'utu himama. Amma baatii sadaasaatti wayita seenamuuf jedhutti dargaggeessi Oromoo humna hawaasa Oromoo dararutti xumura taasisuuf hiriira mormii jalqabuu isaa dhaga'ameera. Akka kanaan guyyaa irraa barattoonni mana barumsaa Gincii sadarkaa lammaffaa uummata godina Shawaa Lixaa naannootti shororkeessaa faannootiin ajjeefamaa jiruuf hiriira ba'uun sagalee ta'aniiru. Hawaasni Oromoo daba siyaasaaf akka qabdiitti qabsiifamee dhufaa darbaa ajjeefamuun haa dhaabbatu ka jedhan barattoonni mana barumsaa Gincii guutummaa Oromiyaa daangaa isaa kabachiisuuf sagalee tokkoon uummanni ka'ee falmachuu akka qabu dhaammataniiru. Barattoonni kunneen dhaadannoo isaaniitiin shira mootummaan Itoophiyaa xaxuun Oromoon ajjeefamuun haa dhaabbatu jedhan. Waa'ee lubbuu lammiilee keenyaa nu dhukkubsa akka jedhan qaqqaaliiwwan Gincii wal gurmeessuun dhaadannoo jajjabaa dhageessaniiru. Hiriira mormii kunneen gadda yuunivarsiitii Ambootti kan eegale yoo ta'u, akkuma kana erga gaafa sanaatti guyyaa hunda itti fufiinsaan mormiin dhageessifamaa jira jedhame. Kaleessas magaala Ijaajjii keessatti barattoonni sagalee isaanii dhageessifachuu gabaafameera. Hiriira amma jalqabame kun guutummaa Oromiyaa keessatti itti fufaa jedhame. Oduu keenya itti aanuun booji'amaan akka bashannansiisaatti wayyaanee tajaajilaa ture saalfii tokko malee gootummaa isaa himatee kitaaba barreessee jedhame. Haftee waraana dargii ta'e Jeneraal Baacaa dabalee namni bulchiinsa PP keessatti akka ergamaatti tajaajilaa ture gootummaa ajaa'ibaa akka qabutti kitaaba barreessuu isaatu dhaga'ame. Sanirra darbeeyyuu gootummaan isaa waraana bilisummaa Oromoo loluun akka ta'e ibsate. Jeneraal Baacaa dabalee boojuun Shaabiyaa amma wayyaaneetti tajaajilaa ture kitaaba mata dureen isaa lola riphee loltummaa fi farra riphee loltummaa jedhu barreessuu isaatu beekame. Maqaan dhalootaa Attiin kun dabalee booda ammoo hawwisoo sirba booji'amtoota Shaabiyaa keessatti ka sirbaa turee fi bacabbacaa yeroo ittiin jedhan Baacaa akka jedhaniin kan himamu Baacaa dabalee kitaaba riphee loltummaa fi farra riphee loltummaa jechuun barreesse harka miseensota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ga'uu isaa maddi odeeffannoo kanaa Itiyooforam tibbana gabaase. Booji'amtummaa amma jeeneraalummaa isaaniitti qabsoo gita uummata isaanii ka ta'ee fi qabsoo adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa ture keessatti waraana bilisummaa Oromoo waraanuu isaanii fi gantummaa uummata Oromootiif qaban itti boonanii fi itti koranii kitaaba isaanii keessatti barreessuun isaanii galmee gurraachaa seenaa uummati Oromoo diinota isaa ittiin galmeessuu keessatti hammatamaa jedhame. Akka madda Itiyooforamitti kitaabni Jeneraal Baacaa dabalee kun ija ittiin hogganooti raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa qabsoo haqaa uummati Oromoo taasisuu akkaataa isaanitti ilaalan kan nama hubachiisudha jedhan. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimma kitaaba Jeneraal Baacaa dabalee wal qabsiisee odeeffannoo biraa yoo dhageenye kan isin dhageessifnu ta'a. Oduu keenya itti aanuun qe'ee fi qabeenya isaa irratti uummata Oromoo Jumlaan fixuun haa dhaabbatu jechuun ABO'n ibsa baase. Addi bilisummaa Oromoo ajjeechaa Jumlaa irra deddeebiin Oromiyaa keessatti finxaaliyyii faannoo ofiin jedhu babal'ifannaa lafaa fi qe'ee fi qabeenya uummata Oromoo saamuuf bobba'aniin raawwatamaa ture ibsa baasuun balaaleffataa turuun ni yaadatama. Ammas ajjeechaa Jumlaa humna goleessaa kanaan uummata keenya ona naannoo irratti raawwatame gadi jabeessinee balaaleffannaa dura dhaabbanna jechuun kaleessa onkoloolessa 23 bara 2024 ibsa baasee hubachiise. Odeessa qabatamaa jiruun giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa ona naannoo Gandaaloo Dinkiitti gaafa onkoloolessa 19 bara 2025 finxaaliyyiin faannoo saamicha qe'ee fi qabeenya Oromoo bobba'an ilmaan Oromoo maanguddootaa fi daa'imman keessatti argaman namoota 25 ol harka rasaasaan kaan ammoo haala suukanneessaan maancaan qaama isaanii kukkutanii bakka tokkotti Jumlaan fixaniiru jedha. Ajjeechaa Jumlaa qe'ee fi qabeenyaa waliin manneen uummataa gubuun godina Shawaa Lixaa ona naannootti yeroodhaa yerootti irra deddeebiin waan raawwatamaa turedha ka jedhu ABO'n naannichatti yeroo irraa gara yerootti ajjeechaa raawwataa ture guyyaa isaa waliin caqase. Akka sanaan eebila 12 bara 2022 godina Shawaa Lixaa ona naannootti finxaaliyyiin faannoo tarkaanfii gooltummaa uummata nagaa irratti fudhataniin namoota baay'een lubbuu akka darbee fi manneen jireenya qonnaan bultoota 40 olii beelladoota waliin gubaniiru jedha.
Ifa wal fakkaatuun onuma kana ganda Qondaalaa jedhamee waamamuttis halkan gaafa waxabajjii 14 bara 2024 gochaa bineensummaa uummata keenya irratti raawwataniin miidhaa ulfaataa fi hammaataa dhaqqabsiisaniiru. Kanaanis uummata sirna fuudhaa fi heerummaa gaggeeffatu cidha irra jiru manatti cufuun boombii itti darbatanii akka gubanii fi kanneen lubbuu baafachuuf sochii taasisanii rasaasatti dhukaasuun lubbuu isaanii galaafachuu ABO'n ijoo dubbii waxabajjii 18 bara 2024 baaseen beeksisuu fi balaaleffachuu isaa yaadachiiseera. Kanneen akka fakkeenyaatti ibsaman malee gochoonni bineensummaa fakkaataan humna goleessaa kanaan ona naannootti irra deddeebiin ta'aa turaniiru jedhe. Oromoon qe'ee irratti finxaaleeyyii faannoon Jumlaan turuu keessaayyuu goleelee Oromiyaa naannoo Amharaan waldaangeessan kanneen akka godinoota Wallagga Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Ba'aa, Shawaa Lixaa fi godinoota addaa Oromiyaa naannolee Amharaa fi Beenishaangul keessa jiran Walloo fi Matakkal keessatti golgaa waraanni mootummaa kennuufiin faannoon ifatti uummata keenya irraa qabeenya saamuu, qe'ee irraa baqachiisuu, rasaasa itti roobsuun lubbuu uummata siviilii akka baalaatti harcaasuu ABO'n irra deddeebiin ibsa baaseen balaaleffataa tureera jedha. Ammas addi bilisummaa Oromoo qe'ee fi qabeenyaa isaa irratti uummata Oromoo fixuun akka dhaabbatu gadi jabeessee hubachiiseera. Mootummaan paartii badhaadhinaa daangaa Oromiyaa ifatti sarbamuu fi ajjeechaa jumlaa finxaaleeyyiin Oromoo irratti raawwatamu dhaabsisuu, beela, gadadoo, rakkoo fi roorroo gama hundaan Oromoo irratti walga'e irraa qolachuu mannaa maqaa misooma jedhuun biddeena abjuu uummataaf raaguu hojii guyyaa guyyaa godhateera jedhe. Osoo Oromoon jiruu fi jireenya nagaa fi tasgabbii dhabee qe'ee fi qabeenyaa isaa irratti dhiigni isaa finxaaleeyyii faannoo Amharaan dhangala'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa dhumaatii irra deddeebiin Oromoo irra ga'u akka waan hin arginee fi hin dhageenyetti callisanii ilaaluun tuffii uummata Oromoo bal'aaf qaban agarsiisa jennee amannaa jedhe. Mootummaan PP daangaa Oromoo finxaaleeyyiin sarbame kabachiisuu dadhabuun humna nageenyaa harkaa qabuun nagaa uummataa eeguu hanqatuun qaanfachiisaadha ka jedhe ABO'n ammas mootummaan nagaa uummata keenyaa akka kabachiisu gadi jabeessinee hubachiifnaa jedheera. Sirnoota Itoophiyaa dhufaa darbaa keessatti goolama siyaasaatiin wal qabatee dhidhaaleen hedduun uumamaniiru, rakkinoonni hedduun dhalataniiru. Addatti waggoota 7 dhiyoo kana guutummaa biyyattii keessatti hiraarfamaa fi roorroon daangaa dabre uummattoota biyyattii addatti uummata Oromoo irra ga'eera jedhe. Jumlaan lubbuu namaa dhabamsiisuu fi hidhuun ejjennoo siyaasaa ofiin nama hidhanii murtoo seeraa malee barootaaf hiraarsuun bara mootummaa kanaa haalaan babal'ate jechuun ibsa isaan gadi jabeessee hime. Maqaa garaa garaa itti moggaasuun qonnaan bulaa, horsiise bulaa, daldaltoota walumaa gala uummata biyya irraa baasilee adda addaa tirrisuun maallaqa humnaa olii baasisuu, buusilee adda addaa sababaa itti tolchuun ifatti uummata irraa saamaa jiru jedhe. Kun uummata balaa waraanaan dinagdeen harkaa burkutaa'ee jiruu fi jireenya dhabee waa kuufatee harkaa hin qabne harkaa gara afaanii jiraatu dararaa jira jedheera. Dhumaatii uummata keenya ona naannootti ta'eef ABO'n gadda itti dhaga'ame ibsaa maatii maraafis jajjabina hawwaa jedha. Uummanni Oromoo balaan kun kanaan hin dhaabbanne kadaranitti tarkaanfatu ta'uu hubatee kana ofirraa dhaabuufis tokkummaan wal gargaaree dura dhaabbatuu qofatu furmaata jechuun naame. Humni biraa eeggatu kadhumaatii isaa irraa qolatu akka hin jirre beekee wabiin jireenya isaa matuma isaa ta'uu qalbeeffachuu qabaa jedha. Maayii irratti uummattoota Itoophiyaa, jaarmiyaalee siyaasaa biyya kanaa, dhaabbilee miti mootummaa, waldaalee hawaasaa, imbaasilee biyya kana keessa jiran, dippiloomaatonni, dhaabbilee mirgoota namoomaa fi hawaasni idil addunyaa uummata keenya wabii nageenyaa fi jireenyaa dhabee akka baalaatti harca'aa jiruuf akka sagalee ta'an addatti sirna mootummaa paartii biltsiginnaa madda rakkinoota kanneenii ta'e irratti dhiibbaa gochuun furmaanni waaraan akka argamuuf akka hojjetu dhiibbaa gama isaanii akka godhan ABO'n gadi jabeessee gaafateera. Akkuma kana ABO'n ibsa isaatiin ajjeechaa naannootti tibbana raawwate balaaleffachuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Odeessa keenya itti aanuun gareen mormitoota dhaabbata Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar loltoota haaraa eebbisiise. Gareen mormitootaa fi siyaasaa dhaabbata Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar ji'oota 3 oliif shaakala waraanaa erga kenneefii booda loltoota haaraa eebbisiisuu ibsa baasaniin beeksisan. Ibsa eebbaa booda baasaniin hoogganaa garichaa fi ajajaa humna waraanaa isaa akka ta'e Ibraahim Haaroohuu loltoota haaraa eebbifaman kana kutannoo fi naamusa isaanii jajuun eebbi kun dandeettii waraanaa dhaabbatichaa tarkaanfii tokko fuulduratti siqsaa jedhan.
kaayyoon dhaabbatichaa mirgoota hawaasa galaana diimaa Affaar kabachiisuu fi hacuuccaa mootummaa Eertiraa mormuu akka ta'e Ibraahim dubbatan. Eertiraan nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa hokkoraa jirti jechuun komachuun murnaawwan Eertiraa sochii diddaa mootummichaa taasisaa jiran akka adda waraanaa tokkotti jalatti tokkoomanii morman waamicha dhiyeesse. Dhumarratti mootummaa naannoo Affaarii fi uummata Itoophiyaa dhaabbatichaaf gargaarsa walirraa hin cinne taasisaa jiraniif galata dhiyeessuun isaan dhaabbaticha bira dhaabbachuun gochaalee dhaabbatichi gochaa jiruuf utubaa murteessaadha jedhe. Adoolessa keessa ABO'n sirna Eertiraa irratti qabsaa akka jiru ibsuun qabsoo siyaasaa fi waraana isaa wareegama kaffaluun hanga kaayyoon isaa galma ga'utti itti fufuun murteessuu isaa ka beeksise ture. Kunis konfiraansii uummata magaalaa guddoo Affaar Samaraa Loojiyaa keessatti adoolessa 13 taasifame hordofuuni. Ibsa gareen kun konfiraansii kana booda baaseen Eertiraan erga walabummaa argatte as mootummaan biyyichaa bulchaa jiru addi diimokiraasii fi haqaa jalqabarraa kaasee uummata Affaar galaana diimaa irratti jallinaa fi gocha ammeenyaa hedduu raawwateera jedha. Keessattuu mirga chaartira gamtaa Afrikaa jalatti beekamtii argate addatti kanneen keewwata 1 hanga 25 bifa cunqursaa fi jallina gara laafina hin qabneen uummata Affaar galaana diimaa irratti hojiirra oolchuu jedhe. Konfiraansiin kun kan gaggeeffame walimannaa Itoophiyaa fi Eertiraa faallessuu yoo ta'u, ABO'n naannoo sana gara dirree waraanaatti jijjiiruu mala jechuun kanaan dura hawaasa Affaar galaana diimaa naannoo daangaa irraa buqqisuu himan. Dhuma ji'a adoolessaa keessa gareen biraa koongirensii biyyaalessaa Affaarotaa Eertiraa qabsoo hidhannoo mootummaa Eertiraa irratti gaggeessuuf qophii irra jiraachuu beeksisee ture. Dhaabbileen mootummaa Eertiraa kuffisuuf hojjetan keessaa tokko ta'uu isaa kan ibse koongirensiin biyyaalessaa Affaarotaa Eertiraa Itoophiyaa keessa taa'ee qabsoo hidhannoo gaggeessuuf qophaa'aa jiraachuu beeksise. Miseensa hojii raawwachiiftuu fi dubbii himaa koongirensii biyyaalessaa Affaarotaa Eertiraa Alii Mohammed mootummaan Itoophiyaa carraa socho'uu fi dubbachuu nuuf kenneera jechuun naannoo Affaar magaalaa Samaraatti waajjira banuu fi Finfinneettis banuuf qophaa'aa akka jiran Tplf gabaaseera. Egaa dhaggeeffattoota Kello miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kan argamaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.